gocha abbootii hirree Tuuniziyaa, Liibiyaa, Ijiptiif Yemen fa'aa keessatti argaa turre san kan deebisee nu dhugoomsudha. Mootummooti abbaa hirree hanga lubbuun keessaa baatutti, hanga foonni isaanii biyyootti makamutti guyyaa 2-3 haa taatu umurii aangoo isaanii dheereffachuuf tooftaa furmaataa itti fakkaatu hunda itti dhimma ba'uun isaanii hin oolu. Dhumarratti garuu numa hinjifatamu. Gocha raawwataniifis itti gaafatamummaan kan hin oolledha. Mootummoota abbaa hirree aangoo isaanii dheereffachuuf kan isaan itti dhimma ba'an inni duraa waraana harka isaanii keessaa qabanidha. Uummati Ijipt jalqaba yoo warraaqsa sana eegalan wanti isaan godhan yoo jiraate waraana biyya isaaniitiin nuyi obboloota keessan, ijoollee keessan, dhiiga keessan waan taaneef biyya keessaniif jettanii waraana taatan malee abbaa hirree aangoorra tursuuf miti waan ta'eef sagalee uummata keessanii dhaga'aa awwaadhaa jedhanii waamicha dhiyeessaniif waraanni sunis jechuunis waraanni Ijipt waamicha uummata isaa dhaggeeffatee fuula isaa gara uummataatti deeffate. Gaafa sana aangoon waggaa 30 guyyaa 18 keessatti raawwatte. Waraanni Itoophiyaa har'a uummata keessan, obbolaa keessan, haadholii keessan, abbootii keessanitti rasaasa qabdanii dhukaasaa jirtan. Mootummaan har'a isin ajajaa jiru kun bor hin jiru. Uummati biyyattii jijjiiramaaf guyyaa lakkaachaatti jira. Mootummaa aantummaa uummataa dhabe, mootummaa kufe, mootummaa amanamummaa sabaa dhabe, mootummaa afaan qawwee qofaan jiraataa jiru utubdanii lubbuu keessatti eegaatti jirtu. Bordu'uunsaa awwaalamuunsaa garuu hin hafu. Abbaan hirrummaa isaanii har'a seenaa ta'uudhaaf jira. Isin garuu uummata sana waliin walitti haftu. Dogoggora seenaa hin dalaginaa. Kun kan daawwachaatti jirtan Sona Miidiyaati. Torban sagantaa biraan hanga walitti deebinutti torban gaarii.